Dhukkubni hemorrhagic fever maali? Wantoonni dhukkuba kanaaf nu saaxiluu danda'an hoo? Mallattoon dhukkuba kanaa maal fa'a? Dhukkuba kana akkamitti ofirraa ittisuun danda'ama? Namoota mallattoo dhukkuba kanaa irratti argine hoo akkam godhuu qabna? Akkam jirtu fayyaa keessanii namoota hin beekneef Dr. Kadir jedhama. Fayyaan tuubirraa dhibee hemorrhagic fever jedhamu kanaan wal qabatee gaaffilee ta'aniif ibsa bareedaa isiniif qabadhee dhufee jira. Hanga dhumaatti na faana bu'aa. Dhukkubni hemorrhagic fever jedhamu kun dhibee hamaa hanga lubbuu namaa baasutti gahudha.